Ayyee kabajamoo daawwattooti yuutuubii teentaa imaltu tuubii irraan hordofuu jirtan cuftinu nageenya keessan badhaadhaan dhalli kun of laareetti dansaa akkuma yoo argitan simpirreelleen jala wacu fuula akka malee dansaa fuula qabbanooftuu gaarrenii fi dhagaa adda addaatiin faayamti. Magaala meeggatiin gamjala naannoo Umnibsaa jedhamuun beekamtu naannoo sun isan daawwachiifna naannoo sun kun amma akkuma arguu jirtan kana fulaan nuteen tun amma fuula martoo wayii jira daandiin ispaaltii as gad dabartee karaa mooyyaleetiin achi gadiin dabarti fuula martoo tan irratti ammoo fuula agammaa misoomii gargaraalee ittiin geggeeffamii lafti yoo ilaalan iddootii qaraca kaabbonaaf gannallee akka malee iddootti bisaan qaahan keeyyaan lafa akka malee dansaa jira gaarii meeggaa guddaan tokko gamammaa fuul keenya dura mul'atu kanaan jira. Karaan achi mul'atu sun aralloodha lafti sunini gaarii kun ammoo gaarii meeggati gubbaa tanaa eelbaddeessa jedhanii jira bisaan madda hawriilleen dhugu ammallee guddoo wayya namaa baasan. Qaaduuba eelmeeggaa Umnibsaatiin jala kana dhahaayyam gama arguu jirtan kan curree bineensi akka saree fakkaatu xiqqaan idduun dhahaayyatan keessa yeroo gargaraatti as keessa yaa. Lafti duuf lafa akka malee dansaa fudhatan teettanii yoo dhuftanii qo'attanii abbootiin qabeenya ammoo laftana yoo dhufte hojii investimentii gargaraa riizoortii gargaraa laf qaawwatan keessa yoo hojjetan lafti tun bona gannallee bifuun kan fakkaatti asiin dura viidiyoo tokkollee yaayyuu san biraan ga'ee tanaan walitti dhiyaata naannuma kan irra waraabe duuba lafti tuni lafa kunoo akka malee dansaati namootaan gargaraa garan dhuftanii bashannanuullee dandeettan daawwachuullee dandeettanii lafa Booranaa keessa lafa ile lafa jechuun dandeenya. Alleen dhufe kunam fudhatan taa'u jira. Naannoo sun cufee gamiilii nama fudhatulleen dhaqqabu deemuufillee guddoo nama rakkiftee taatu immoo yoo as taane akkan gubbaa sun cufa akkan daawwatan qalbii namaatti waan akka malee dansaati. Dhugaa yoo ammas taa'u jira kana guddoo gammachuun natti dhaga'amti. Maaliif jennaan lafti tun lafa gammoojjii ta naannoo Booranaa tan bakkayyuu hin buutu. Lafa addaa jechuu dandeetta dhuftanii bashannanuu dandeettanii lubbuun nama fudhatan dhugaa boqonnaa argatti waan akka malee dansaati. Amma moqaa kan akka gabbuu tokko xiqqoo laala duub qaayii akka malee gaffagaate gurra gabbuun akka malee ulfaatti ani yoo waan akkasiitti egaa hin gamu xiqqum tokko gabbuu ilaalame maanta guddoo nam dhibdi as gabbuun guddoo rakkoo agan caala gaddebuu waan danda'anis yaa sodaadhe ol deebii nammoo xiqqoo yaa rakkifti jalii balee guddoo laftii nam jala yaati dhahaayyee xiqqoo wayii jira balee hamtuutu jala kan jira yoo laalan immoo guddoo dansaalde duwwaa keessa bahee hunoo amma gubbatan deemu jira tanaafi naannoo qaayil meeggatan naannoo san cufe dhuftee daawwattan dhahaayyee gurguddoo akkana tana dabalate naannummaan tunu waan guddoo namatti tolaati namni tokko immoo naannumtan amma wayii ijaarrate laftana akka misoomsu qoraatti gargaraallee keessa ciruu jira namu baadiyyaa wayii fakkaatama wayiillee yaayyuu as dhaabate ammoo laftitu waan aganaati malee niti fuula tanatti investimentii gargaraa yoo hojjetan namni naannoo tan fuula gargaraati dhufe as daawwachuun danda'a yoo waaqee gaaf tokko laftitun hoteelotii gurguddoo riizoortiin iddoowwan bashannana asitti akka ijaaramanii alleen abdii qabaa horaa bulaa deebanaa yuutuubii teennaa imaltu tuubii irraan hordofaa horaa bulaa.